Fayyaa shamaa akkam jirtan fayyaa keessanii hordoftoota peejii kan koo hundi keessanuu nagaa fayyaadha. Egaa ji'a kan jiini kun ji'a kabajamaadha, ji'a kabajamaa fi ji'a jaalatamaadha. Adaraa kee qananii ta'e waan hin taane poostiin godhinii naan jettanii even viidiyoolee poost godheen beeku jechaadha. Kun immoo kabaja akkamii akkasiniif qabu ibsa. Garuu hadhaa waa dubbachuu barbaadeeti. Wanni dubbadhullee maali isinirraa badee jira baay'een keessanii miseejii naa barreessitanii dhugaa jaalala isiniif qabu kana jedhee ibsachuu hin danda'u. Ani jalqabuma kaayyoon kiyyaayyuu keessattuu warra dhiiraa caalaa warroonni shamarranii baay'ee na boojitanii jirtanii haalataan itti na dinqisiifattanii fi jaalala keessan naaf ibsitan baay'ee akkasiin jaaladhu na taasisee jira jechuudha. Dhugumatti biyyuma Arabaa kanayyuu shamarran jiran jechuudha. Salphaa miti wanni isaan hojjetaa jiranii gama maallaqaatiin ta'ee waa hundaanuu jechuudha. Keessattuu shamarran naannawa kiyya jiran dhugaa baay'ee isin galateeffachuu barbaada. Dhiiraa olitti waa baay'ee lafarratti dalagaa jiranii jechuudha. So osoma kana keessa jirru immoo shamarran hagammaa uummata takka hin dammaqintu jira. Uummata takka hin dammaqinuma hin beekintu jira. Dhugaatti shamarran Oromoo dur kabajaa qabdi. Siinqee qabattee waraana kam jidduuyyuu osoo seentee waraanni sun dhaabataa jedhanii. Kanaafuu seerri Oromoo shamaraaf kabajaa guddaa kenneera. Shamarrillee akkasumatti of kabachiisuu qabdi. Shamarri Oromoo aadaa ofii uffattee yoo akkana baatu namni kamiyyuu itti hawwatama jechuudha. Wanti abashaarraallee addan godhu jechuudha. Aadaa kennaan boonuu, aadaa kenna jaalachuu fi shamarran Oromoo safuu beekuu isaaniiti. Garuu barri kenna kun baay'ee waan jijjiirame fakkaata. Abbootiin teenna, haawwotiin teenna akka kenna telefoona hin qabanii, bilisummaa nu amma qabnu kana hin qabanii, maatii ofiitiif qoraan cabsaa, bishaan waraabaa akkasitti guddatanii gaafa argitee tokko isaan laallatee jaarsa ergee akkasitti immoo heerumanii jechuudha. Haalli jaraan si gammachiisa yoo dhageettanii jiraattan. Maazariin tiyya haala itti heerumtee na tabsiisti. So baay'ee nama gammachiise jechuudha. Kenna kun garuu baay'ee bira darbe. Silaa nutiin jara caalaa yeroo waa dalaguu dandeenyutti, yeroo safuu Oromoo eeguu dandeenyutti bilisummaa arganne kanatti fayyadamnee yeroo ofillee fayyadneetiin saba kennallee fayyaduu dandeenyutti nu immoo salphannee saba biraa hanqannee shamarran Oromoo akkana taatee jedhamaatiin maqaan kenna bakka garagaraatitti dhahamaa jira. Ani realitii jirtu dubbachuu jaaladha dhugaa rabbiiti. Ani eenyunuyyuu miti. Ani nama meebiniin dogongoraa akka nama tokko garuu namaaf dhaamsa dabarsee nama lama sadii dhaamsa dabarsee namarraa baradhee namallee waa barsiisuu barbaada. Yoo akkana jedhu ati eenyuun caalteeti hinaaffaa guddannallee shamarran kenna hinaaffaa guddanna waan na godhaa turtanii sinuun beektanii kanaan dura nu salphistee dalagaa kenna gabbaastee akkas wal salphisan malee hin fayyan. Dhibee qabna, dhibeetu nu keessa jira, fayyuu qabnaadha kan jedhaa jiru aniin. So bakka ijoollee Oromoo irratti wal mari'annutu jira dhimmoota adda addaa irratti artistoonni jiranii beekaan ilmaan Oromoo baay'eetu achi keessa jira akka keessummummaatitti affeeramne. Tasuma shamarreen takka dhuftee nagalchaa bakka Oromoon jirtu hin mari'adha jettee dhuftee. So haasawuma keessa dhugaa rabbii isiniin jedha. Wanta namni hin dubbanne ani eega umrii kiyyaa dhaladhee hagana gahee shamara akkas nama arrabsitu, shamaraa miti dhiira akkas wal arrabsitu dhagahee hin beeku. Arraba isiini nama arrabsituuf anin jala saalfadhe jechuudha. Ana qofa miti shamarran Oromoo intala qaama dhalaa baadhattee isiin dhaltuu taatee rabbummaa nu qaraa akkuma godhe nu uume maqaa dhaltuu maqaa qaama saalaa dhalaa waamaatiin waan badaa jettee shamarran baay'ee dallansitee nu hundinuu aarree dhugaa baqa shamarrummaa kennattu baqaan of nu jibbisiisee jechuudha. So kuni maaliif ta'aadha? Namni maal hojjannee akkamitti kana jiruu amma jirru tana jalaa baanee akkamitti wal gorfannee karaarra wal qajeelfannee jenneetiin nu asiifachi dhamaana isiin as deebitee arraba nu qaraasisti.
ajaa'iba rabbiiti dhugaa. Maal akka jettan ani hin beeku. Akiitiin dhageenye arraba akkasii isiniyyuu dhageenye anaa miti jechuudha. Guddisuudhaaf miti yookaan maqaa namaa balleessuudhaaf miti. So gabaabumatti wanti jechuu barbaade intala tana waamnee Oromoon seera qabdi. Dhiifama gaafadhu gareellee artistoota afootti nu salphistee please sirraayii jenneen ammallee deebiteetti waan hin taane jetteen arrabsite. Mucoo kana namni qaamaan isii beeku hin jiru garuu anamma kallattiidhaan suuraa isii lakkoofsa isii fi haasawa isiin irraa dubbatte hundayyuu walitti qabeetiin ramadaanni kun eega bahee booda isiniif dhiyeessuu barbaada. Tokkoffaa shamarran Oromoo eessa jirraa akka of laaltan barbaada. Lammaffaa maaliifi ebalu akkana naan jedhe jettanii loltani maaliifi xannachi tokkollee foon hunda ajeessa. Gaafa ijoolleen dhiiraa dubbii dhaltuu sanii arraba dhaltuu sanii dhageette walla nu hundayyuun akka nu jibban beeka. Inumaayyuu gaafi xiqqoma gabaabduma wayiyyuu haa dubbadhu yeroo tokko tokko maaliif ijoolleen maan dhiiraa teennayyuu nu diddee nu jibbitee argitee waggaa 2-3 waliin jiraatte kaatee dhala habashaa soqachuu deemti. Nurraa maaltu hanqatee dhaltuun protookoolii ofii eeggachuu qabdi. Waa hundaanuu quxuba ta'uu beekna. Quxuba yoo jedhan argitaniirtan dhageettaniirtanii quxuba ta'uu qabna. Qaama keenya eeggachuu qabna. Waa hundaanuu jechuudha. San qofaa miti. Arraba keenyallee eeggachuu qabna. Maaliif dhiirri waa hundaan nu madaalti? Hojii keenya nu laalti. Sababa saniif nu gatanii dhalaa amaaraa soqachuu deeman jechaadha. Isin nu maaliin hanqanneerra jechuu qabdan. Ofii keessanii ofitti aaruu qabdanii. Argitee? Eenyuunuu hin caalaanin eenyuunuu hin caala yoo dalage homaa wanti narraa hanqate hin jiru. Jettanii olaantummaa keessan gara mara mirkaneessuu qabdanii. Waggaa 2-3-4 biyyuma Arabaa kana teenneeti indalagna homaa wanni nuusiiqu hin jiru maaliidhaafi kadalanne seeraan ittiin fayyadamnu.